sanyiin keenya dugugamaa akka jiru isiniif himuu dhufne. Uummanni walloodhaa haala yaaddessaa keessa fi haala hin taane keessa jira. Dhalaa fi ijoolleen xixiqqoon dararamaa jirti. Kanaafuu uummata keenyaaf sagalee akka taatan kabajaadhaan isin gaafanna. Uummanni Oromiyaa bal'aan kutaan 11 akka uummata kutaa wallootiif sagalee taatan kabajaadhaan isin gaafanna. Uummanni walloodhaa dararaa guddaa keessa jira. Dararaa cimaa keessa, haala hin taane keessa. Magaalaan teenya gubatte, qe'een baadiyyaa teenya hundi gubattee jirti jechuudha. Kanaafuu sagalee kana akka sheer godha waliin gaha. Yaa ijoollee walloo, yaa ijoollee walloo. Shama sagalee kana sheer godha ijoollee walloo biraan naaf ga'a, ijoollee walloo biraan naaf ga'a, ijoollee walloo biraan naaf ga'a. Sheer godha ijoollee walloo biraan naaf ga'a. Ijoollee Oromoo biraan by the way Oromoo guutuu ni ilaallata inni kun. Ijoollee Oromoo mara biraan naaf ga'a. Nama takka. Bakkatti keessan sinaa gahu hottaa dhagaa. Kabajamtoota fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo bakka jirtanitti nageenyi isiniif haa baay'atu. Nageenyi kiyya gaarreen lageen hunda qaxxaamuree isiniif haa ga'uun isiniin jecha ijoolleen teenya warri Facebook irratti suuraa waan agartan gursaa jirtan jechuu. Suuraa gursuun furmaata nuuf hin taatu miti. Uummanni nuti iyyanne dadhabnee iyya fixannee jirra. Saniifuu iyyannaa osoo hin taane maatii keessan bira dhaabbadhaa uummata walloodhaa jechuudha. Gargaarsan hanga dandeessan bira dhaabbadhaa. Bileeyyan keessaniif, fira keessaniif, gosa keessaniif meeshaa hidhachiisaa kanaan isiniif dhaama. So Facebook irratti qofa ol baanee iyyuu osoo hin taane osoo Facebookni social media furmaata osoo kafidu taate qaata bilisoomna jechuudha. Social media irratti iyyuu bu'aa hin qabu. Karaan nageenya janis hin jiru. Ida'amuun keenya nuyi ofumaafuu walittiin ida'amne jechuu dura aansinee ilmaan Oromoodha. Saniifuu by the way walloo keessatti wanni amma deemaa jiru kun Oromoo hunda ni ilaallata. Gaafa nuti Oromoo walloodha gaafa nuti dhumne Oromoon kutaa kanattis akka hin hafne beekadha. Mootummaan Abiyoot Kaasaayee maaliif waan kana dalaga isiniif fakkaate? Yoo uummata walloo kana dandamate, uummata walloo kana injifate ummata Oromoottis akka darbu kun dhibbaan dhibbatti domineet godhamaadha jechuudha. Jala sararamaadha. Saniifuu ummata keenya kutaa walloodhaa kana cinaa dhaabbattanii akka ummata kana gargaartan isin gaafadha. Sagalee kana sheer godhaatii waliin naaf ga'a ilmaan Oromoo bakka jirtanii. Wanni inni dhaammachuu barbaadu magaalaa Haxaayii keessatti ibiddi akkaan bukka'aa jira jechuudha. Magaalaa Haxaayii amma ibiddaan boombiidhaan barbadoottee jirti wanni takka jechuudha. Magaalaan Haxaayii. So magaalaa Haxaayii qofa hin taane Arbawaayyuu, ganda Arbawaayyuu, ganda Gildiimaa, ganda Gama Xurseenaa, Marmaa, Shaashoo, Odaa Bal'aa gandi ja'amu kun ganda baadiyyaatti ganda uummata Oromooti jechuudha. Amaarri karaa ol darbee magaalaa keenya keessan bahee akkanatti uummata fixaa jira jechuudha. Bakka kanatti mana gubataa jira. Amma diida Arbawaayyuu keessatti dhukaasni kan jiru magaalaa Haxaayii keessa osoo hin taane diida Arbawaayyuu amaarri gaara Gildiimarraa ormi immoo gooroo qilxuu yookaan gaara Qajimarraa jechuudha. Asiin gaatanii jiranii uummata keenya fixaa jiranii. Achiin illee magaalaa Odaa Bal'aa keessatti ganama har'aa barirratti fanjitti darbatanii ummata fixan jechuudha. Saniifuu gara qeerroon baatetis akka
kaatanii falmattan isiniif dhaamuun barbaadachumaan warri biyya keessa jirtan warri as keessa jirtanillee akka maatii teessan jabeessitan ummanni kan lolaa jiru mootummaa humna addaa naannoo Amaaraa ti malee humna hidhataa jechuudha. Humna leenjii kan gadi bahee jechuudha. Kan akka keenya qawwee horii jalatti barate osoo hin taane nama qawwee baratee gadi yaa'ee nama meeshaa makiinaan fe'atee deemu kan lolutti jiru jechuudha. Makiinaa 20 oli baay'ee magaalaa Kamisee keessan har'a kan gara Caffatti as darbe ummatni mootummaan naannoo Amaaraa humna addaa jechuudha. Liyyuu Haayilii Hajaaniin Liyyuu Haayiliin makiinaa 20 oltu gara Caffatti as seene magaalaa Kamisee keessan darbe jechuudha gara Daseetti. Akkasumas gara Daseetti gara Daseetti walgahii jedhanii bulchiinsota godina addaa saba Oromoo kan Walloo keessaa bulchiinsota godina keenyaa walgahii atattamaa jedhanii walitti qabatanii achitti Daseetti hulaatti qollofanii achi tursiisuun isaaniitis waan dhagahamee jiru jechuudha. Bulchiinsi keenyallee achitti qollofamee jira. Sagalee uummataa ta'uun isaatii miti, sagalee kan uummataa ta'uu miti. Achitti ififuutti qollofamee achi keessa jira jechuudha. Saniifuu uummanni keenya amma baqatee gara gammoojjitti jira. Magaalaan teenya guutuun gubachaa jirti. Magaalaan sadeen Makkannaa yookaan magaalaa Axaayyee gubachaa akka jirtu immoo dhibbaan dhibbatti irra gahamee jira. Suuraan ni jira, maxxanfamee jira. Sangubaan dabalatee dhalaa karaarratti akkuma backgroundii laayivii kanaa jalatti argaa jirtan dhalaa karaa gubbaa qabanii dhalaa Oromoodha. Uummanni Liyyuu Haayiliidha. Dararaa jiran jechuudha. Dhalaa akka fedhan godhaa jiran jechuudha. Karaa gubbaatti dhalaa deemtu akka qabanii haala amma suuraa backgroundii live duubaa kanatti argitaniin dhalaa dararaa akka jiranillee odeeffannoon gahee jira. Uummata dhiiraatillee akka fixan meeshaalee akka irraa hiikkachaa jiran hedduu akka uummata dararaa jiran dhageenya jechuudha. Saniifuu ijoolleen Oromoo sagalee tana sheer godhaa. Uummata Walloo cinaa dhaabbadhaa, nu cinaa dhaabbadhaa. Sagalee nuuf ta'a waan biraa osoo hin taane rabbiin nuuf kadhaa sagalee nuuf ta'a hanga dandeettii keessanii jechuudha. Namni wama danda'uun wal gargaarra ta'a Oromootiyya. Saniifuu nuti uummanni Oromoodha. Walloon kan akkana dararamaa jirtuuf sababni uummanni Walloodha akkana dhahamaa jiruuf Oromummaa isaa yookaan sabboonummaa isaa qofaadha jechuudha. Badii biraa qabaatee osoo hin taane. Saniifuu sagalee akka taatanii fi uummata keenya maddii dhaabbatan kabajaadhaan asumaan sin gaafachaa sagalee kana sheer godhaa odeeffannoo guutuu gama teelegiraamiitiin argachuu dandeessanii isiniin jedha. Ayyoo ka'umsa koo gara aanaa Jillee Xumugaa yookaan gara Allaalatiin illee lolli akka eegalamee jiru fi ammallee gara Haxaayyee jechuudha. Magaalaa Haxaayyee irratti namni hedduun akka dhabame reenfi ilma namaa akka maasaa keessa ciciisutti jiru dhagahame jechuudha. Ibaluu du'ee fi ibaluu jira wanti adda beekamu tokko hin jiru jechuudha. Namni dhumee karaa gubbatti gosa addaa kanaan jechuudha. Oromoon sanuti cubbuu qabnaa moo hin jaan yeroo tokko uummanni keenya har'a dhumiisa uummanni keenya itti dhumee jiru jechuudha. A'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim. Wallaahi humni addaa naannoo Amaaraa nu fixe jechuudha. Humna addaa qofa osoo hin taane duuba isaaniitiin akka mootummaan raayyaan ittisa biyyaatillee akka duuba isaaniitiin jirutti yaada. Maaliif yoo jettan takka uummata keenya haala kanaan dararamee hin beeku. Takka uummanni keenya haala kanaan dhahamee hin beeku jechuudha. Yeroo jalqabaatiif kan uummanni keenya akkana dhahamu kan agarru ta'a jechuudha. Neetworkiin keenya illee addaan ciccitaa waan ta'eefu saniif haasawaa heddumeessuu illee barbaadu dhaamsa yeroo daqiiquma 10-15 tana keessatti dhaamsa ani isiniif qabu jechuudha. Uummanni keenya warri sooshaal miidiyaa gubbatti TikTok, Milkii, Facebook, YouTube irratti waan kana gursaa jirtan jechuudha. Sirriidha waan kana garuu haala itti dhageessuu qabdan haala immoo
dhagahame jettanii itti kuchiftan kana osoo hin taane ummanni keenya garuu rakkina keessa jira jechuudha. Ummata keessan yoo dandeessan ebbileeyyan keessan gargaara, fira keessan gargaara hanga dandeessan jechuudha. Gama keessatiin warri immoo manaan jaarradha, uumaan qabu uumaa takka godhanne akkanaan godhadha, maaliin bitadha, kanaan bitadha jechuudha. Yoo biyya qabaatte kana godhatta jechuudha. Yoo biyya qabaatte qawwee bitatta, yoo biyya qabaatte mana ijaarratta, yoo biyya qabaatte waan biraa bitatta, addunyaa bitatta. Meeshaa godhatte jechuudha mana keetitti yoo biyya qabaatte. Osoo biyya hin qabaatin garuu manaa miti siinii yookaan birciqqoo takka bitachuu hin dandeessu jechuudha. So birciqqoo takka bittee maal itti goota jechuudha osoo biyya hin qabaanne. Saniifuu dura biyya keenya kan abbootiin keenya jaarraa 400 ol itti aarsaa barbaachisaa ta'e itti kaffalanii nuun eegan biyya teenya tana harkatti deeffachuu, diina harkaa afaan diinatii baafachuudha malee kan nuti qabnu. So manni ati ijaartu yoo biyya qabaatte hajaarrachuu dandeessu mana jechuudha. Osoo biyya hin qabaanne manaan jaara kanaan godha jettee ummata kan kee duuba hin kaayyatin, waan qabduun ummata kan kee gargaarii, fira kee, aalii kee, ebbileeyyan kee gargaariin siin ja'an dhaamsan siif qabu. Tanuma ebbileeyyan kee warri biyya Arabaatii fi biyya kaan biyya alaa jirtan ani dhaamsa kanaan isiniif dhaama jechuudha. Waan takka duuba hin kaayyatina, ebbileessa keessan duuba hin kaayyatina jechuudha. Saniifuu waan qabdaniin hundi keessanuu ummata biyya jiru akka meeshaa rasaasa akka gargaartaniin isin gaafadha. San gubbaan gaa biyya keenya akka rabbiin nuuf bilisomsu, harafaan diinati akka rabbi nu baasu, ummata keenya akka rabbi nuuf baraaru du'aa godhaa rabbii nuuf kadhadhaan isiniin jechuu jaaladha. Ani kanumaan isiniif dhaama. Sagalee tana sheer godhaatii ummata Oromoo bal'aa hunda biraan miliyoona 60 ummata miliyoona 60 keessaa nama 10 jechuudha. Yoo xiqqaa yoo guddatee nama 10 jechuudha namni sagalee tana dhaggeeffataa jiru. Egaa isin yoo sheer gootan nama 20 dhageessisuu ni dandeessan jeetii yaada. Hanga dandeessan sagalee tahaa ummata keenya. An live irraa bahuuf deema. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.